nagaan isiniif haa ta'u kam jirtu jaallatamoo obboloo tokko ana obboleessi keessan nagaa guddaan qaba inni nagaa keenya baay'ise Kiristoos ulfina guddaa haa fudhatu har'a daqiiqaa muraasa keessatti gorsa gabaabaa jireenya keessan hafuuraa hongee rukuchiisinaa jedhu isiniin ga'uun jaalladha jireenya keessan hafuuraa hongee rukuchiisinaa afaan Oromoo beekee namni jecha hongee jedhu kana dhaabu ni jira jedhee waan hin yaanneef isa ibsuuf yeroo qisaasessuun barbaachisaa miti hongeen jecharrayyuu dhimma baay'ee hamaaf ulfaataadha hongeen baay'ee rakkisaadha addunyaadhuma mul'atu keessatti naannoo tokko mandara tokko biyya tokko hongeen rukute yoo ta'e balaa guddaa miidhama guddaa gaaga'ama guddaatu horii isaa ta'uu nama warra lubbuu qabanii fi warra lubbuu hin qabne irra ga'a jechuudha akkuma kana jireenya hafuura namaa hongeen rukunnaan baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana namoonni baay'een hongeen saaxilamaa akka jiran hongee hafuuratiin saaxilamaa akka jiran agarsiistuuwwan baay'eetu jiru kun magaalatti osoo hin taane magaalattidha kana jechuun kana dubbachuuf kana hubachuudhaaf mul'ata addaa arguun dirqama miti haala qabatamaa jirurraa wanta baay'ee hubachuu dandeenya namoonni baay'een jireenya hafuuraatiin mucucaannaa keessa akka jiran sigigaannaa keessa akka jiran jireenya hafuura isaanii rakkoo keessa galaa akka jiru karaalee garaa garaatiin ni hubanna yeroo muraasan dura namoonni baay'een miidiyaalee hawaasaa garaa garaa YouTube irratti dhimma hafuuraa barsiisa sagalee waaqayyoo lallaba kadhata akkasumas dhimmoota hafuuraa wajjin wal qabatan si'aayinaan hordofu ni dhaggeeffatu share godhu ofii isaaniifis kan gadhiisan isa namoonni biraa gadhiisanis ofii fi hiriyoota isaaniif share godhu baay'ee dammaqoodha dubbiin isaanii baay'inaan dhimmoota hafuuraa irratti xiyyeeffata har'a garuu miidiyaalee hawaasaa garaa garaas haa ta'u ispeeshaalii barsiisni bal'aan kan laatamu barsiisni sagalee waaqayyoo kan laatamu baay'inaan YouTube irratti waan ta'eef barsiisni YouTube irratti gadhiifamu kan namoota waaqayyoo hedduu baay'ee dhaggeeffatamaa jiru qalbiin namoota baay'ee kolfa dhimmoota siyaasaa akkasumas wanta yeroo itti dabarsaniif itti bashannanan qofa irratti kanneen kaan immoo addunyaa hafuurarraa fagoo kan ta'e kaan isaanii sirba dhaggeeffachuu shaakala biraa keessa galuudhaan dubbii sagalee waaqayyoo dharra'u ofii dubbifachuu isa gadhiifame isa qindaa'ee nu bira ga'e sana si'annee gara jireenya keenyatti fudhannee ittiin jireenya keenya qajeelchuu irratti qaawwa guddaatu jira namoonni baay'een yeroo ammaa kana keessa baay'inaan dubbii sagalee waaqayyoon dhaggeeffatan chaanaaliidhuma keenya Obdi miidiyaa irratti akkasumas miidiyaalee garaa garaa irratti yoo laallu waan kanaadha kan nuti hubataa jiru kun agarsiistuu guddaadha wanta namoonni dubbatan irraayis sagalee waaqayyoo isa garaa namaa guutetu afaaniin bahee mul'ata dubbatama waan ta'eef isa kana dubbata waan ta'eef sagalee waaqayyoo namoonni baay'een YouTube irraa gara TikTokitti divert yeroo godhan argina TikTok irratti immoo maaltu gadhiifamaa jira baay'inaan yoo jenne baay'inaan barsiisa sagalee waaqayyoo ta'uu hin taane qoosaa xaba dhimmoota akshiiniiwwan garaa garaa aaktiiwwan garaa garaa waan yeroodhaaf jireenya namaa kolfisiisan utaalchisanidha dhugaadha namni boruu isaatiif kaayyoo qabu namni egeree isaatiif yaadu har'a irratti waan egeree isaatiif ta'u galtee godha malee miira isaa har'a irratti hin xiyyeeffatu egaan obboloo tokko TikTokii maa fayyadamtu baay'inaan maaliif isa irratti xiyyeeffattu jechuu barbaade otoo hin taane ammam irraa fayyadamaa jirtudha jireenyi keessan hafuuraa waan achirratti gadhiiftanii fi waan achirratti gadhiifamu isachitti ilaaltaniif achii fuutanii miidiyaa hawaasaa garaa garaa irratti share godhaa jirtaniin hammam jijjiiramaa jira dubbii sagalee waaqayyoo irraa fagaachuu keessan sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu share gochuu dadhabuu keessaniin hammam miidhamaa akka jirtan nama meeqatu baraa jira baay'een keessan sigigannaa hafuuraa keessan jirtaniin hongeen hafuuraa sin rukutaan jiru hongeen hafuuraa koo baay'ee ulfaataadha mandari tokko hongeedhaan rukunnaan biqiltuun sirnaan hin biqilu midhaan sirnaan hin biqilu laftiin gogaa margan kennu horii waan nyaattee quuftuun qabdu midhaan sirnaan hin biqilchu yoo midhaan sirnaan hin biqille yoo midhaan sirnaan hin asheenne hin haamamne hin galle ta'e namni waan nyaatu waan dhugu waan hin qabneef jireenyi namaa foon namaa baay'ee miidhama jechuudha akkuma kana addunyaa hafuuraa keessattis namni dubbii waaqayyoo irraa fagaataa gaafa deemu dhimma hafuuraa irraa fagaataa gaafa deemu shaakala biyya lafaa qofa irratti waan yeroodhaaf isa gammachiisu irratti xiyyeeffataa gaafa deemu har'aaf homaatti hin fakkaatu sababni isaa yeroodhaaf waan barbaadu argataa waan jiru waan itti fakkaatu oolee bulee jireenyi isaa quucaraa jireenya hafuura isaa miidhamaa deema gaafa jireenya hafuura nama tokkoo miidhamu gaafa hongeen hafuuraa jireenya nama tokkoo rukutu yeroo sanatti beekamuu dhiisuu danda'a garuu gaaga'ama guddaa jireenya nama sanarraa ga'a waan boru fayyisu waan boru deebisee sirreessuun isaa baay'eetti ulfaatu iddootti deebi'u har'a sigigaannan har'a hongee hafuuraatiin rukutamnaan borutti deebi'uun baay'ee ulfaata waan baay'ee balleessa waan baay'ee rukuta jechuudha
aarsaa baay'ee nama kaffalchiisa jechuudha. Jireenyi nama tokko jireenya hafuuraa isaa burjaaja'eera taanan saayikooloojiin isaa hafuurri isaa wanti baay'een disoorder ta'a. Waan har'a disoorder ta'e orderii qabsiisuun baay'ee ulfaata. Obboloota koo hin gowwoominaa. Har'a golfitaniittu. Har'a baay'ee bashannantaniittu. Garuu galaa keessan boruu hin ta'u, jireenya keessan boruu hin ta'u. Yeroo baay'ee waan haartanii, waan gadditanii, waan dhimma itti dabarsan tokko waan dhabdaniif lafa akkanaatti yoo deemtan yeroo baay'ee yoo ta'e jechuudha. Wanti isin hammattan kan har'aate jechuudha. Har'umee qofa taate jechuudha. Boruun keessan rakkoo hamaa jala gala jechuudha. Waaqayyo irraa fagaataa deemta jechuudha. Gaafa Waaqayyo irraa fagaataa deemtan shaakala xixiqqoodhaan jalqabdu. Waanuma muraasa waa shaakaluu jalqabdu. Wanti isin shaakalaa deemtan sun guddataa deema, bal'ataa deema. Inni kan biraa dhalaa deema, kan biraa dhalaa deema. Otoo hin beekin gooftatti duddagattu, otoo hin beekin jireenya hafuura keessanii kufa, otoo hin beekin sagalee Waaqayyo irraa fagaataa deemtu. Namoonni baay'een rakkoo kanaaf saaxilamaniiru. Kanaaf obboloota ko isa dhageessaniif isa ilaaltaniif eeggadhaa sagalee Waaqayyo maal irratti yeroo keessan gubaa jirtu. Mee fuula keessan gara Waaqayyootti deebisaa. Dhugaadha. Siyaasa bilchaataa yookaan guddina biyyaatiif jijjiiramaaf nagaaf tasgabbiidhaan akkasumas warra miidhamaniif haqaaf dhugaadhaaf yoo dubbatan rakkoo hin qabu. Garuu dhimmi keessan ijoo yookaan yeroon keessan guutuu dhimma kanarratti gubachuu hin qabu. Dhimma kanarratti gubachuu hin qabu. Hojii mataa keessanii qabdu eeyyeen gaariidha. Gara miidiyaa hawaasaatti immoo gaaf dhuftan dhimmi keessan wanti isin ilaaltanii fi wanti isin dubbattanii fi wanti isin fudhattan baalaansi ta'uu qaba. Speeshaalii jireenya hafuura keessaniif eeggadhaa. Dubbii Waaqayyoon buusina. Dubbiin Waaqayyoo bu'aa jira. Barsiisni macaafa qulqulluu baay'ee bu'aa jira. Namoonni baay'een dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'an jiran. Dhugaa dubbachuuf sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaaf kaka'umsa nu keessaa kan dhaamsaa jiru speeshaalii miidiyaa hawaasaa irratti namoonni baay'een gurratti kennan. Barsiisni itti dhama'anii kadhatanii dubbisanii qo'atanii yeroo baay'ee gubaniiti kan namaan ga'amu jechuudha. Barsiisni akka salphaatti nama bira hin ga'u. Akkasitti tajaajiltoonni Waaqayyoo dadhabanii fidanii namni yoo dhaggeeffachuu harkaa fuudhuu dadhabu barsiisa biraa fiduudhaaf namoonni baay'een diskaareej ta'u. Kan jireenya namaa jijjiiru immoo barsiisa. Kanaaf obboloota ko fuula keessan gara dubbii sagalee Waaqayyootti deebisaa. Sagalee Waaqayyoo irraa fuula keessan deebistaniitu taanan amanaa jireenyi keessan hongee hafuuraatiin rukutamaa jira jechuudha. Chaalenjii keessa galaa jirtu jechuudha. Guyyaa rakkinaa dandamachuu hin dandeessan jechuudha. Jireenyi keessan baalaansii gadhiisaa deema jechuudha. Shaakala biraa keessa galaa deemtu. Suusii biraa araada biraatiin addiktiif ta'aa deemtu jechuudha. Sun immoo otoo isinitti hin beekamin rakkoo guddaadhaaf isin saaxila. Rakkoon sun immoo bu'aa dhaluu qaba. Kwensikwensii qaba jechuudha. Sun immoo waan keessaa hin baane keessa isin galcha. Seexanaaf karaa bantu jechuudha. Kanaaf TikTok irraa utaalaa oolurra dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Waan isin kolfiisu qofa irratti xiyyeeffataa oolurra isa jireenya keessan ijaaru, isa kaayyoo keessan boru, akeeka keessan boru isin agarsiisu irratti fuula keessan deeffadhaa gara Waaqayyootti deebi'aa. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa, sheer godhaa hiriyoota keessaniif. Kanaaf jireenya keessan hongee keessaa hin baasaa otoo isin hin beekamin, baay'een keessan jilbi keessan hafuuraa laafee jira, kadhannaan keessan akka duraanii hin ta'u mee ilaalaa. Dheebuun sagalee Waaqayyoo dubbisuu, barsiisuu, dhaga'uu baay'ee gadi bu'aa jira mee ilaalaa. Kun hongee hafuuraatiin rukutamaa deemaa jiraachuu keessan agarsiisa. Gara Waaqayyootti deebi'aa, gara Waaqayyootti maxxanaa, waan gootan hundumaa madaalaa, jireenya keessan ilaalaa, Kiristoos wajjin walitti siqadhaa, isatu isin yaafa dhaabbataan keessan isa haalli amma baay'een jijjiirama. Wanti hundumtuun jijjiirama. Akka ho'etti nafu jechuudha. Kanaaf dhaabbataan keessan gooftara gooftatti maxxanaa baay'een isin jaalladha. Gahuma kanaan chaanaalii keenya Obdi miidiyaa YouTube irratti subscribe godhaa, ergaa keenya share godhaa, dhalootan ga'aa. Yoo isin share gootan, yoo isin subscribe gootan caalatti jajjabaannee dubbii sagalee Waaqayyoo isin hin geenya. An FB irrattis Obdi miidiyaa like godhaa. Akkasumas FB kiyya PSTR Pastor Dandanaa Margaa jedhu sarchi godhaatiin hordofaa. Baay'een isin jaalladha. Shalom.